Dhaggeeffattoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtanii fayyaa qabdanii akkam ooltan har'a waan ari'ata kan asirratti isin garsiisa. Feesbuuka keenya irratti lakkoomsa namaa fayyadamuudhaan lakkoomsa namaa bilbileetti keenya irra bilbilamee takka immoo iimeelii namaa fayyadamuudhaan akka akkaawuntii feesbuuka san namni banatee jiru akkaawuntii sanii feesbuuka kamtu banamee jiran isin garsiisa. Baay'ee citiidha kuni baay'ee barbaachisaadha. Nama sirriitti dabalee beekuudhaaf kontaaktii keessa nama jiru beekuudhaaf. Amma dura akka feesbuukni bara baratti waan abdeet ta'aa deemu jechaadha. Duraan irraa kaasee jira. Amma lakkoomsa namaa qabaannaan daayirektii lakkoomsan kooppii gootaniituma feesbuuka irratti lakkoomsanii wajji eenyu akka ol qabatu lakkoomsanii akkaawuntii kamii banamee jiran asirratti isin garsiisaa jechuudha. Sabskiraayib godhuun dagatinaa. Sabskiraayib waliin goonis sheerii fi sabskiraayib gootanii walii dabarsuu qabdan. Galatoomaa. Duraan dursee maal godhuu qabdan seeta lakkoomsa namaa isin dabalee san lakkoomsa namaa isin dabalee kooppii godhachuu qabdan jechuudha. Fakkeenya kooppii godhachuu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf amma lakkoomsa kana kooppii ni godha. Lakkoomsa kana fakkeenyaaf amma lakkoomsa kana dabalame lakkoomsa kana eenyu akka jiru maqaa kamiin eenyu jira feesbuuka maqaa kamiin banatee beekuudhaaf lakkoomsa kana kooppiin godhadhaa jechuudha. Akkanatti asirra dhaqeetumaan akka silkii cufaatti adda addaa an silkii tanarraa dhaqeetumaan bakka matarra lakkoomsa irra tuqee jechuudha. Ajjala irratti kooppii yaa'an jechuudha. Kooppii yaa'an yoo sammuu qabachuu dandeesse immoo sammuu qabachuun bareedaadha jechuudha. Dhaqeetiin takka wantiin feesbuuka laayitii taatus feesbuuka opeeraa taatus feesbuuka mufeeteenu banattaa jechuudha. Daataa keebanteetuma feesbuuka hafeete banattaa jechuudha. Fakkeenyaaf mi'aan opeeraan banaa jechuudha. Opeeraa baneetiin osoo feesbuukan seenne boodan deebisa. Osoo feesbuukan seenne jechuudha. Feesbuuka loogiin peejii irratti jechuudha. Loogiin peejii irrattiin feesbuuka kiyya irra ni bana feesbuuka seenu jechuudha. Loogiin peejii hin jiru jechuudha. Forgaat paaswordii hin jiru jechuudha. Forgaat paasword. Duraan keessatti yoo sarchii goote inni dalagaa jechuudha duraan. Amma immoo feesbuukni waan algooriizimii isaa akkaataa itti hojjannaa isaa bara waan qayyeeru jechuudha. Keessatti argachuu dandeessu jechuudha. Sarchii gootee argachuu dandeessu. Duraan immoo bara 2007 bara 2006 ilaa hanga bara 2019 illee argachuu dandeessa jechuudha. Ammas martiin dhufeetumaan kana godheetumaan peestiyaan jechuudha. Peestiyaan kun lakkoomsi kana amma sarchiin jaan. Kunno amma lakkoomsa maqaa nama kanaan jiru jechuudha. Kana laaftu naa baasuu danda'a jechuudha feesbuuk. Amma kun lakkoomsi kun kanaan jira jechuudha. Kun amma leetestii amma banameen lakkoomtii lamaa jiranii akkaawuntii kun boodarra banameen kun durarra banameen jechuudha. Akkanumatti lakkoomsa feetee iimeelii yoo beektes barbaachisu iimeelii yoo qabaatteen laaftu ture asumatti iimeelii koppii peesti gootee sarchii gootaa jechuudha. Iimeelii fi lakkoomsa namaa bakka itti argachuu dandeessu turkoolorraayis iimeelii argachuu dandeessa. Yoo lakkoomsa akkasii dabalee namni gargar irra baay'een namaa turkoolorratti iimeelii waan fayyadamanicha iimeelii achirraa koppii peesti jetteeti asirratti sarchii gootaa jechuudha. Kana lakkoomsa amma maqaa nama kanaatu footeetuma asirratti ammas kanaas kooppeetteeni kana kooppeetteenitti feesbuuka irratti seentii feesbuuka keessa sarchii jettaan jechuudha. Osoo qubee kana takkaa'uun dogongorin jechuudha. Qubee kun alfaabeetii kana takkaa'u akkuma kana barreessuu qabda jechuudha. Yoo kana barreessuu baatte maqaa nama biraa siif fiduu danda'a jechuudha. Ammas piikcharii footoos asirratti ilaaluu qabda. Kun waan footoo hin qabneef footoo asirratti ilaaluu qabda. Akkan daawwachuu dandeessa jechuudha. Garuu maal seeta yoo gidee takka siin fiduu ta'uu mala nama sarratti hundaa'aa jechuudha. Namni ati sarchi goosan sanarratti hundaa'a. Namni gargarii feesbuuka isaa iimeeliidhaan fayyadamu. Isinillee yoo iimeelii hin fayyadamne akka namni akka hin gooneef jechuudha. Iimeelii yoo fayyadamte baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Galatoomaa waan daawwattaniif guyyaa biraa iimoo irratti akkamitti nama argachuu dandeenya. Simple introduction jechuudha isin garsiisa. Galatoomaa sheer godhuu hin dagatinaa. Subscribe godhuu hin dagatinaa. Galatoomaa.